ollaatitti akka nama kabajamaa ganda nu jiru tokkotti mana gallee ijoolleen isiidhaa guu kana taate alla jaanitti ollaa jaan jaanii dirmachuu barakaatu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota chaayinaala kanaa hundinuu nagaan walitti fi nagaa kun har'aas viidiyoo wal duraa duubaan isiniif dhufti isiniin jenne walitti fi nagaa kun nagaanii isin hojirra jirtan isiniin jaa salaamtaan teenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabdu teessinis bakka jirtutti nu dhaqqabdee jirti agarree jira komantiidhaan isiniin jaa. Akkasuma daawwattoota keenya haati aligaa isin salaamtee jirti. Salaamtaan teenya walumaanuu salaamtaan onni irraa kate bakka jirtan maratti isin haa geessisun jecha daawwattoota keenya gaarraas mana haadhaalittiin argama. Mana haadhaalii, mana haadha hayaat, mana haadha kifaayaa, mana haadha shamsii. Egaa haati alii akkuma ilmaan isiitis akkuma edaa isiniif kakkannattee as geesse mijadiit hin qunnamne akka dhufeen akka namni silaa jaartii arkatee akka silaa dhufe saniin haadha ilmaan isaa tana hogguu dhufu haqa jaarsaa jaartii rabbii tokkochaatu beeka malee waan beekan qaban malee waa hedduu jaarsaa jaartiidhaatu beekaa jedhanii hogguu dhufe waa waltahinaan taatu waa haadhaal irra piraankii dalaganuu waan nurratti warra olla piraankii dalagu jiraatanu waa daawwattoota irra piraankii dalagu jiraatanu hin beeyne yaala mallaa san isaanumaa beekaa isaanii adda baasuu ta'a. Adda baasuun isaaniitti isin oolamu. Jadiid hogguu dhufe daawwattootaa fi kabajamtoota kan hin agarre. Ani gaa hantuutaa lubbuu bayoota fayyanii nuti dhiiroo maaltu waan akkanaa mudatee jenneeti naaf haati aliitti isaanis ollaa asumaan isii bira gala. Dirmachuu halees asumaan oolee arrallee ani tarkaanfiin fudhadhaa hojjeetiin deemaatis oolee jechuufin sinjee karame dhiiroo bikki isiin dheeytu. Mana shamshiidhaa obboleettisii giseen dhaqu mana obboleettisiitis hin jiran. Illaa isaan na duuba as jiranii as oolanii seeyaa. Hogguunan dhufummaas giseen dhufu jadiidis asuma walleen wajji laaqana nyaatanii waa adda kutu. Samaal firaanki moo maal innis akkuma jaalatutti namoota jaalata. Saayibootiin isaa akkasumatti eeganii meeshaa biyyarraa kan itti kannate faadaa jira warri itti kanne san faada gaggeessu jira amaana nama gaggeessu jira. Bareedaadha namni deema fa'aa waan akkana kana. Ijoolleen warra sirtuu warri isaanii biyyarraa itti dhaammatee qaxayyaaraan dhufee baaraan hin dhufne akkasitti meeshaa itti kannanii jira ijoollee isaaniitiif san faada gaa warra mana hin beekne jira akkasitti isaaniif geessuuf fote gaa akkasumatti yaamanii warraas gaafachuudhaaf gaa warri dhaamsatti dhaames. Akkasumatti namoota isa simachuudhaaf eegu jira akkuma ta'etutti jadiid gaa mashquula ta'ee jira jechuudha mashquula ta'ee jira kanaaf harkachuu dhabdanii inshaallah gaa salaamee as deebu bal'inaanii wal harkattanii ati gaa ollaadha jirta warra fagoo fagootti warri akkana yaamu. Sa'aan koollaa jiru kunuu dubbii si afaanitti koollaa jiru kun nabi gogguun dhufe harkadhee wajjin gartee shaajee barcaa gaarii wajji godhee waa'ee biyyaatis ka takka takkaan gaafadhee. Waa hedduu waan sila haala ga'oota gammachuudhaa hawannaa waan gaafachuun fadhaa dhugaadhaa inni haqa qabaa akka dhufetti waan sila xiqqoo gaa tafirra dhaabii ilaalii jedhanii dubbiin yoo na taates akkanumaa gadnan teessiftu waan isa gad hin teessifneetutu gad teessisuu isa dhorkee daawwattoota keenya dhuguma maaliif gad taa'uu dide maaliif jira ammaa boo xiqqoo boodogguun ana siibee dhufa. Anis gaa biitii akkasii mire kanaaf daawwattoota haati aliitis jajjabaatteet isaan kana rakkoo isaanii tana hanqa tasilaarraa beektu ni tolchiti nutis cinaa dhaabbanna nutis tolchuudhaaf qophiidha isinilleen daawwattoota waan nu gargaartaniin komentii adda addaati yaadota babbareedaadhaan keenyarra nu dabaluu dandeessanii nu gargaaruu dandeessanii jarri kun gaa ifiifuu jara yuutuubaroota gurguddaadha kifaayaa fi jadiid mataan isaaniitu isaan waan dhufaa ta'a isaanii nurra beeka jechuudha isaanii abbarra beeku budaa qoricha jedhanii haaluma xiqqoo takka tanuma nuti wanni irraa beeknu dhufeetuma dhabuu tana qofa malee ta beeknu haalota addaa kan silaa jiru isaanumaa beeka san isaanumaaf rabbiif dhiifna isaanuu isiniif ibsuu ta'anii. Walumaan daawwachuuf ta'e walumaan dhaggeeffachuuf teenya. Kifaanis gaafa lakkisti qilleensa namuu karaa karaadhaan qaba. Rakkoon hin jirtu gaafa faranjiin faranja taa'u namni. Kifaayaan yaada kana
bal'inaan nu daran ibsuuf ta'isimi. yoo jedhiiti ibsinka Isiitu ibsuuta. waan ani ibsines kaanit ibsa kifaanis gaa viidiyoo guyyaa sabtii isiniif galakkisuuf ta'isi takka jimmata isiniif galakkisuuf deemti ta'isi Wooma takka atiis amma yaada keetii irratti waan irraa beektee jaawwattoota ibsituu sin qabdu atiis. Silaanii ibsita. Waliin agarra. wal bira jirra saniifuu gaa jedhiiti sammeenya biraatiif asirraa dabaman seenaa jedhiiti meeshaa namaatii fi saayiboottii hedduun barbaaduudhaani qaalawee kanatti inshallah bal'inaan walitti deebinee gaa wal afeerree wajji tetteenyaa isinis galatoomaa ollaan kiyya karaa adda addaatiin dhuftanii na gaafachuudhaan dhalaadhaas dhiiraas du'aa jiruudhaas akkasumas na bira dhaabbattanii hedduu galatoomaan isiniin ja'an. Way galatoome atilleen ammoo haqa walirraa qabna. Namni haqa walirraa qaba. Namni ollaadhaa haqa walirraa qaba. Akka Oromootti haqa walirraa qabna. Rakkoolee gurbaan amata 3 biyya taa'ee hogguu dhufu kana ama 3 geemisa. Haaluma jiruuti gaa hogguu dhufee san asit dhufee isii tana dhabuun tunis inni kun as gattaa'uu tana isaas wanni dhorke irra guddaa anamatti unaaru anbar khaleefi khalees amma gizeen waan silaa qabadhee dhufee ittiin aaruu ture ammoo ansuma tanaa'u isaan kun dhiiroo wal mari'ataniiti surprise baanan san si godhammo maarree baanan san si godhu jirammo ani tiyyumaafuu bargizeen achi dubbii tana achi ilaale maalii fi haadhaalii maaliif akkana godhan maali jeetii yaadu jira hogguun dhufan ollaan hogguu dhufe isiin arku eessa kuttee ja'a isaa sin arku nama karaa jaarsa jaartii karaa ol bira dhufe kana silaa akkasitti fadhanii mi uummanni harkachuu fadhanii mi kanaafuu inshallah walitti dhufaniiti arku ta'an ka ollaanis ziyaaraa dhufe. Itu wajib namutu bana satu saferu ni pada nasa lecu tu ka wasni orang moya manggahera aruzelle hari ti devi sufi pada nafaka tega aka itu jeje Bodoh anam nundi kaya abit ope devi tu baru fakahin karena nama aka jadi itu jeje bisa beri mani fayyaan daan isincha wanta najjabeeyse waan dhufee gartee wanta naatu bar daawwattoota biraa fi ammaas nama birattu amata sadii ka telefoona wal quddumu turremi amma dhufeetu ka magaalaa takka keessa jira mana takka keessa jira isinis ka haala hujiidhaati wajjin seeni gabbee on seentanii kaan mana keessatti mashquula kaan dalagaa yeroon tun wal namaan qixxaattu akkasitti gajetit ganda yaamameetti kutee ni dhufaan isincha fayyaadaa ka ammallee ka nutuga wal yaanne sababa jetit godhanneetu walitti dhufnee wal bohaarsu jira asmaanuutu amata meeqa ati faan kun waggaa meeqaawii galatoomii umrii dheeradhu warra waggaadhaan jiraatu rabbi si haa godhu nama keenya hundaa rabbiin haa godhu daawwattoota keenyaas warra waggaadhaan jiraatu balloo keessatti jireenya bareedaa keessa warra waggaa nyaatu rabbiin isaan haa godhu daawwattoota keenyaas nuufi isaanillee rabbi haa godhu atillee akkas rabbi si haa godhu sababuma kanaanu daawwattoonni nu barsiyaadeeti rabbi lammataa godhuu fi gaafa hayaat abrii taate dura osoo gaafa hayaat jirtu as atu bara isumarratti dhiiftee onna taateemi taasirra si baafte bara arra dubbuma tana jabdumaa tanaa si baase inshaallah khayruma rabbiiti wanni namatti hin dhufne hin jirtu. Ati yaadini sin jaalmuhim ijoolleen sirraa walitti tolfamti duraanuu rabbi walitti tolchee waliif fideemi ati tanarratti duuba mana wannaa san dhaqee dhabuun kunoo maalirraa dhiiroo mana shamsii dhaqeetiin bara nogguu waan akkanaa dhagee haa gizeen tiyyatti dhiiseetiin khalees arraas waswaasaa oleeti deemeetiin huunoo ganda saniis dhaqee haaraa san gizeen dhaquus amma baanii nuun jaa warri manaatiis gizeen achii dhufuus as dhufnaanis akkasuma gaan harkanne wajji ta'anii ollaa wajji turre nama silaa wajji bashannanuu feena waan isaan idduu jiraatana dhaq rabbi idduu godhe rabbi walitti haa tolchu. Akka ati mirqaantee hawwii godhattee gammaddee dhufte kanatti innis nagaan dhufe rabbiin nagaa wal isin agarsiisu gammachuu irratti wal arguu qofa osoo hin ta'e nagaan illee wal isin agarsiise gammachuu irratti illee wal isin agarsiisu. Wajji teenyee wajji qamaanee wajji lulluqqannee isaan hunda walumaanuu toluu teenya rabbi jee ammoo
waan isaan iddoo dhufatan isaan qofa irratti hin dhiifnu harakaata godhu jirraa namni nama iddoo seenee nama gargaara iddoo seennee jirra gaa bakka itti hafnu hin qabnu ittuma laffaaneeti waan tana irra hedduu ta'an isaaniitu beekaa nuti immoo waan silaa nurra jiraatana hin teenyu. Nuti nuun gahannaan waan jiraagaa. Waan jiraa ammaan dura narkine ammaan dura waan agarree dhageenye hin qabnu gaa nuti fiidiyoo madala gamtee arguu jirra malee waan biraan agarree meegaa kifaanis bakka jirtu gisee dubbattee ka telefoonni si leencu. Bargaa silaa isaan dubbatanii akkuma nuti yaaddoynee akkana mataan nu wareeru kana. Ollaanis ma hojii boqoqaanis boqoqa kifaan bakka jirtu asin baane kifaayani gaafa kifaan gaafate telefoonni si leencufattee taa'uu jirti telefoonni si gisee banaa tahe yoo banaa ta'e silaa bilbileetiin isin hubachiisa telefoonni si cufaadha bakka isin jirtu lutorkiin isin tun jirtu kifaanis gaa takka as dhufti takka fiidiyoodhaan isin mul'isi takka jadiit bira mul'atti takka bira mul'atti takka qobumesii gaa bakka jirtu takka karaatiin gallakkisnu kanatti bakka jirtu qilleensarraa dhabamuun isidha harkamuun isidha waan oolamne takka akka isin qilleensarraa isiniif gallakkisnu. Sawaan jaarsaa jaartii kana asumaan waan jaarsaa jaartii kana waan namni waan arkuu jira malee hatta keessaa tana ta'a. Isaanumaatu harkaa. Isaanii harkaa. Nama yuuti san jaarsaa jaartii hunda haaliqumaatu harka malee ilmi namaa waan xiqqisho harkaa isaanumaatu nurra harkaa isaanii garaa isaanii waan jiru beeka gaa'e rabbiin gaa khayri haa godhu gaata isaan qabatanii dhiyaatan. Khayruma isaanuu nu daran nuti isaanirra isaan hin beeynu isaanuu isaanu inni nuti isiniif ibsuu ta'a bakka isa silaa yaadni tokko asirraa kan nu galu ta'e maalii dubbiin tun taate jara telefoonaa wajjin akka jabaatti wajji ture nama ilmaan wajji qabu ilmaan haadha bira jiran isiin hin jirtu akka dhufetti milkooyne nuti halaaluu dhufilleen isa milkooynu inninis akkuma isii dhabeetti nuti sogguu isa laaluu dhufne isa harkan akkuma isiin isa goote san nuus godhu jira beek halee sammaa isiin oole akkasii mire nuti waan gargaarru takka jira malee waa takka na ofii haati alitis wanni goonu jirtu fiidiyoon walumaa duubaanii hanga isaan rakkoo tana baasanii hanga isaan hanga yaada kana waan garaa jiru baasanii hanga waan garaa jiru baasanii waan nyaate abbaa beeka nuti gara beeyna hanga waan nyaate baasanii jadiitii fi kifaayaan nuti haadhaalii biraa haadhaalii dhiifne anis deemee mana galee rafu isiinis kophaasii waan gootu hin qabdu ammoo akka mana galee taa'u nurraa fayyadu waan jiraasan as baafne daawwattootaaf isinii ibsu ta'anii hanga bal'inaa walitti deebinee yaanni bareedaan isinii ibsamu rakkoon isaanii tun ibsu ta'anii nagaan nu jiraadha bakka itti teenyu hin qabnu borus asuma hanga dubbiin tun nurraa kan ribbaatu haa daawwattoota gallee kamin rafname gallee rafuu nurraa nu feesisa haadhaalii kan dhiifne hin ta'u. Inshallah wal argitan hundi isaaniitu waliin dhufee gaa ollaan yoo ollaan tokko rakkate ollaan kaanis hojii barakata. Kifaa barbaaduufis yeroo qabu gaa daa'imman inni bira jira hedduu. Daa'imman bira jira daa'imman kifaa bira jira. Ilmaan kiyyaatii fi kan ilmaan Oromoo sarma ilmaan kiyyaatii gaa hundaan bira jira. Daa'imman hayaatii bira jira ka kifaa bira jira ka Oromoo haadha Oromooti isin tuni. Bal'inaan waan. Biyya barbaadu harkina tokko na ta'e waliin qunnamne. Nurra dhiise tagabbaa laal ati wanni si cinaa dhaabbannu wanni si bira dhaabbannuuf akkama si bira teenyee deemuudhaa miti dirqama wanni ni si bira fudhadhu arra bakka shammoo jaadhaqeetiin tarkaanfii waan silaa barbaachisa akkatti asirratti waan hundaa haasa'uun gaarii miti tarkaanfii fudheetiin jira boruus iftaanis hanqa dubbiin kan sirraa baatu si cinaa jirra waa takka yaadini jadiidii haasuma bira taa'u waan silaa barbaachisaa sanis hin ceenjiin mee agattaa'eetuma du'aa isii hojii godhu. Wanni ce'uu bar meeshaa namaa tattafananii jira. Tana deddeebisu jira. Deddeebisu jira kan tanaaf deddeebi'u jira malee innis yaadaas ka haaraatti haribbaafnu dubbii tana jalaanafnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan jira.